Kinooti kun viizaa Dubaayii tikeet isin bilbilaniitu jechuudha. Kana hin dandeechaa isin jettee asii farramtanii mallatteessitaniitu jechuudha. Argaa jirtan higgawaxii ta'anii kan hojjetan jechuudha. Baay'inaan jechuudha. Ashama jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenya waaqayyoo jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jedha firootawwan kiyya. Egaa kabajamtoota keenyaa akka duraanii isiniif ta'aa hin jirru. Diidaa Tiubii irratti akkuma beekamu sinundu jechuudha. Diidaan Tiubii maaliidhaan beekamaa yoo jettan koomeedii adda addaatiif akkasumas immoo diraamaa adda addaatiif akkasumas immoo piraankii adda addaa haadha manaa kiyya waliin hojjechuudhaan beekama. So garuu amma jechuudha hojii adda addaatiin akkuma beekamu barumsa adda addaa Finfinneetti jalqabeen ture. Kanaafin xiqqoo biizii isin jalaa ta'e normaalii isin hin ganne wal hin gannu wal bira dhaabbannaa qaxaleewwan kiyyaa har'a dhugaa dubbachuudhaan dhimma wayii fan dhufee dhimma biyya alaa biyya Dubaay jechuudha. Waa'ee isaatiif dhufee baay'inaan hojiin Dubaay hin jiru jettanii garuu wanta tokko isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa akkuma beekamu jechuudha agriimentii adda addaa agriimentii jechuudha mootummaa Dubaay wajjin qaba. Isa sana ilaalchisee dubartoonni jechuudha biyya Dubaay deemuu barbaadan karaa mootummaatiin jechuudha ashaaraa kennanii ta'u COC baratanii ta'u akkasumas immoo meedikaala hundaa qoratamanii jechuudha mootummaadhaan inshuraansii adda addaa hundaa galmaa'anii ta'u karaa kan Dubaay kan deeman jechuudha. So asirratti maalin jechuu barbaade firootawwan kiyyaa didaa argaa kee ijoollee kara Dubaay hin deebinaa. Dubaay hojiin hin jiru jettan sirriidha. Dubaay hojiin hin jiru sirrii baay'inaan isin galee hojiin kan hin jiraan eenyudhaaf immoo jechuudha warreen dubartoota jechuudha alatti hojjetan fakkeenyaaf mana kiraa kireeffatanii ta'u akkasumas immoo mana kiraa kireeffatanii alatti mana kiraa kaffalaa ta'u kan nyaataa kaffalaa ta'u kan maabiraatii kan bishaanii kaffalaa ta'u jechuudha. Jarreen kanaaf hojiin baay'inaan hin jiru isin galee hin jiru hin argamu jechuudha. Akka raayyaatti obboleettiin kiyya jechuudha biyya Dubaay jirti takka as jirti amma isheedhaaf jechuudha shufrinnaadhaan jechuudha karaa Kwaatar deemuuf taati manjaa fiqaadii isheedhaaf baasetan jira. Manjaa fiqaadhaan karaa Kwaatar deemuuf taati yeroo dhiyoo keessatti hin dhumaa fi asumatti wanti hundaatu murteeti. So obboleettiin kiyya achi jirtu jechuudha amma alatti hojjette. Alatti waan hojjettuuf jechuudha yeroo tokko jechuudha hojiin hojjetti yeroo tokko immoo hin bada hojiin jette maalis itti fakkaate baay'inaan jechuudha waggaadhaan waggaatti jechuudha farramtanii ta'u Itoophiyaadha kara Dubaay yoo deemtan jechuudha ejensiidhaan haga mallatteessitanii ta'u jechuudha haga waggaan sun dhumutti jechuudha achi hin baatan jechuudha. Kalas achi hin baatan jechuudha hin beekta warreen Dubaay jirtan warreen biyya alaa hojjechaa jirtan jechuudha qacaramtanii ta'u Dubaaydhaan deemtan jechuudha. So ani maal godhaasitti dubartoota afaan Arabiffaa beekaniif kan hin beekne amin hin jira garuu ji'a lama ji'a afurii ji'a shanii turuu hin danda'a. Warreen dubartoota afaan Arabiffaa beekaniif garuu Dubaay hin jira. Kwaatar baay'inaan hin jiru. Garuu Dubaay warreen afaan Arabiffaa beekan warreen midhaan hojjechuu danda'an warreen qulqullina danda'an warreen beebiisiitarii daa'ima guddisuu danda'aniif hojiin hin jira. Osoo Itoophiyaa keessaa hin bahin asuma teessanii too dubartoonni madaamiin achi isiniif bilbiltii ogaa isin filattee booda maal hojjechuu dandeessaa manni kiyyaa akkana isin hin jette. Garuu achirratti illee isin sobuu dandeessa. Fakkeenyaaf daa'imni kiyya lama jettee ta'u achi dhaqxanii booda jechuudha daa'ima 5 eeguu dandeessan. So isa kana walii galuu dhabdan. Inni kun furmaanni kanaa immoo maalidha? Ejensiin biyya asii waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee qabu. Ejensii karaa mootummaatiin hojjetu sun jechuudha haga yeroo sadiitti jechuudha. Maal isin godhuu danda'a? Haga yeroo sadiitti isinii jijjiirachuu hin danda'a.
yeroo dhiyoo keessatti indoom qo'aa isinitti agarsiisaa dubartoonni lama deemanii jiranii lamaanuu jechuudha midhaaniin deemanii okay isinitti agarsiisanii dhiifamu malee yaa gooftaa qo'aa dhiifama wajjin ina qo'aa isa kana kinoti kun viizaa Dubaay tikeetiin yoo didhaa yoo naan jettan immoo okay agartanii tikeetiin kana ashaaraan kinoo mahabaraawii deemuu qabdanii ashaaraa keessan kennitanii ta'u jechuudha. Contract QR code kan jedhamu jechuudha. Mahabaraawii kan jedhamu hin jira mahabaraawii dhaqxan mahabaraawii maal ishee ashaaraa sirraa fudhata. Itti gaafatamummaa mahabaraawii maalidha? Boolee airport irratti akka dabartan QR code kana isinii kenna jechuudha. QR code isa kana jechuudha. Inni kan biraatu jira. Inni kan biraatu jira. Kinooti kana jechuudha. So isa kana isiniif kenna jechuu barbaaditanii so maaliin jechuu barbaaditanii obboleettii wanti yookaan immoo obboleewwan kee kan limdii qabdan dalaga qabdan isin hunduu jechuudha kan deemuu barbaadan jechuudha. Haala kanaan jechuudhaan kan hojii hojjetu jechuudha. Ispeeshaalii warreen afaan Arabiffaa beekan tanaan dura biyya biraa deemanii garuu kara biyya Duubaay deemuu barbaadan hojiin hin jiru jettanii koomentii irratti barreessitan turtanii. Asitti jechuudha of amansiistanii ta'u jechuudha. Asitti jechuudha isinii bilbilanii madaamiin biyya Duubaay jirtu isinii bilbilanii ta'u jechuudha. Kana hin dandeechaa isinii jettee asii farramtanii mallatteessitanii ta'u jechuudha kan biyya Duubaay deemtan. Isinii galee yoo hojiin isinitti toluu baate immoo jechuudha haga yeroo sadii jijjiiruu hin dandeessan. Tokko lama sadii haga yeroo sadii isinii galee isa kana sababni isaatis karaa mootummaatiin waan ta'eef jechuudha. Achiin booda dubartoonni tokko kan baay'ee dinqisiifadhu jechuudha. Asii oga deemanii booda jechuudha Dubaayitti hin badan. Waa'ee maaliif baddan? Tokkoffaa maqaa kiyya hin balleessinaa. Sababni isaatis oga baddanii booda jechuudha hojiin hin jiru, hojiin dhabamee jira. Hojiin hin jiru bakka. Isinii galee dubartoonni biyya Arabaa kun madaamiin biyya Arabaa akkuma argaa jirtan higgawaxii ta'anii kan hojjetan jechuudha. Baay'inaan jechuudha. Isin filatan irra jechuudha achitti jechuudha torban lama kan ji'a tokko ji'a lama ji'a sadi turuu dhabuu dandeessan isin hin amantu waan ta'eef jechuudha. So isaan kan amanan karaa mootummaatiin ta'eetu karaa ejensiitiin kan ta'usan jechuudha. Isa kana jechuu barbaadatan firootawwan kiyya warreen limdii qabdan Dubaay deemuu barbaadan karaa mootummaatiin karaa ejensiitiin isin garee wanti hunduu isin sirraa'etu jechuudha. Deemuu barbaadan Duwwaa 9-27-79 haloonaan jedhaatii nagaafadhaayii rakkoo hin qabu. Warreen limdii qabdan ji'a tokko iyyuu hin turu ji'a tokko keessatti deemuu hin dandeessan. Karaa mootummaatiin deemuudhaaf immoo jechuudha akkuma yeroo hundaa isin hin jedhu jechuudha ulaagaalee isin guutuu qabdan COC must be bakka COC barachuu qabdan isinii galee bakka kamiyyuu Finfinnees haa ta'u Adaamaas haa ta'u bakka kamiyyuu haa ta'u COC mootummaan dhaabee hin jira COC barachuu qabdanii COC yoo barattan achiin booda jechuudha piroosesiin biyya alaa ittiin deemtan kan isin jalqabu jechuudha. Isa kana jechuudha kan kwaata baay'inaan xiqqoo qoqqorree jira Kuwaitillee qoqqorree jira. I don't know normally information gahaa yoo qabaatan naaf kennaa ani baay'inaan jechuudha Dubaay Kwaatar baay'ee miti Dubaay garuu automatically you can go. Warreen afaan Arabiffaa hin beekne immoo jechuudha hin tura baay'ee tura. Jashan tura jashan immoo jaammoo isin jechuudha ilobsitan isinii galee. Isa kana jechuu barbaadetanii warreen gaaffii addaa qabaatan Duwwaa 9-17-79 haloo didhitti akkana jedhaan gaafadhaayii. Akkasumas immoo Oromoowwan kiyya
obboleettiin teenya takka chaanaalii wayii banattee jirti biyya Arabaa irraa dhufte Almi Miidiyaa jedhamti. Almi Miidiyaa waa'ee biyya mudannoo biyya Arabaa waa'ee mudannoo biyya Arabaa waa'ee adda addaa jechuudha isin gorsiti. Seenatii koomentii jalatti liinkii ishii isinifan teechisaa seenatii sabskraayibii godhaa chaanaalii kiyyalleen sabskraayibii godhaa baay'een isin jaaladha horaa bulaa sabskraayibii godhaa ciao.